Egaa sindu firoota kiyyaa bakkuma jirtanitti akka du'aa eegootanii fi warreen nu jaalatan warreen italem jaalatan warreen ana jaalatan sindu italem rabbi si haa fayyisu italem hello ashama fayyaa jirtanii firoota kiyyaa kam jirtan hordoftoota kabajamtoota didaatiif jirra waaqaaf galanni haa gayu amma halkan keessaa sa'aatii 4 jira firoota kiyyaa italem baay'een jala dhukkubdee jirtii ishuma waliin dafaa qanaa jechaa jira akkuma argaa jirtanii halkan keessa sa'aatii 11 moo akkana jala dhukkubdee turtee yoo amma raftee jirtii isin agarsiisa ganama warataan kara hospitaalaa geessatan tureyyuu haalli sosochiin daa'ima nagaadha fayyaadha jedhanii garuu ishee mataa qabee jira xiqqoo natu homaan jettuutiin azzo na haalli sosochii daa'imaa illee gaarii nun jaanii I don't know wanti jiru kana amma ishuma wajjin jechuudha karoo hojiilee hin baane firoota kiyyaa isheen kunuunsatan jira ishee shorbaalleen hojjedheet fan jira akkasumas immoo qufaalleen ofirraa hin qabdi wanta biraan itti fakkaatu garuu ayzo na shorbaalleen hojjedheet fan jira akkasumas lawuzii adda addaalleen hojjedheen jira inni qufaadhaaf gaariidha jedhama zinjibilee shunkurtii adii kana jechuudha walumaa galatti walitti qabee cafacafeetu jechuudha isheedhaaf kenneetan jira inni kana mee wanta jiru waliin laala firoota kiyyaa kan namatti ulfaata gaa anyways ishee waliinan jira isinilleen ጸሎተ ከቸን በርባዳ ስንዱ ረቢ ሲያፈይሱ አይዞ ኢታለም በከ ጅርትቲ ዋቀሲፍ ከደቻ ጅራ ረቢ ሲያፈይሱ አከጅተን አብዲን ቀባ ረቢ ሲ ነጋነ ጀዳ ኤኒዌይስ ሜ ከረ ኢታለምቲ ደበርስኔ ቹዳ ነጋና ጀዳ ከምን شو بس في ده قلت انه بس في ده تكو كم مفتاح قول وكان مو استايرو تكو ودي يرو قول تكنا نحن مدار افور ولا سيبو ده قول شو بس في ده أما أنت كبر بادوني. ما نبغى نقول كي يوم ما تاسي يوم ما تسيت قديبيا. أنا. نقول تو أفنى آيرا. كل بيتي تعتني كم وسنا كبر. وأنا كلمت وتني تميا. أمو. بايسة سيدي معكم. أنا بنات أفوت. إذا كم أرجع جرتني إفروتكو شوربة هجدت فنجرة إذا كان يود وجدة كفان الرابع إيه أبدين أنكبا قامي ربي سيافي سجالي سنندو. إيكم أبدو إيكم. بكرة كيش ماشي سايم بربادوني. أنا بنات أيرا. أفهم أقولك.
Jalan gua tuh nama guru siapa? Kenapa gue? Aisy inja batala yo kan dole ko ti jabata to. Mata yang rendah ini. Keren. Apa diskas mo sih? Egaa hordoftoota didaatii akkuma argaa jirtanii yaa'u baay'ee namatti ulfaata garaa lama ta'anii dhibee baachuun baay'ee namatti ulfaata akkuma argaa jirtanii dhugumaan isin jedha garaa lama taatanii jechuudha qoricha takka fudhachuun hin danda'amu kiniini fudhachuun hin danda'amu marfee waraannachuun hin danda'amu. Sababni isaatis dhiibbaa guddaa daa'ima garaa keessa jiru irratti fiduu danda'a waan ta'eef so isa kana jecha malee osoo leexaa taate jechuudha automaatikaalii hin fayyadu turteeyyuu akkuma argaa jirtan isa kana isin jedhafu. Ani hin dandeenye maal wannaati viidiyoodha soodoo jechuu baatte maal? Jechuun akka waaqa si kadhatan jechuudha yeroo tokko wanna ta'e jedhu osoo jetteen baay'ee gaariidha yaadu. Ani bakka dhukkubeera dhugaa dubbachuudhaaf amma bari'utti boru dhufuutti waanan buluu natti fakkaatu. Ani si cinaan jiraa miti shoorbaa kana si hojjechuun kiyya amma immoo maalan godhas takkaate qoy dhugme yeroo tokko qoy. Yeroo tokko immoo firoota kiyya egaa qo'aan siifan kenna yeroo tokko. Tanish fudhataa taallabbish nuun shaan. Inni kun baay'ee si gaariidha. Maal dhibeen Itoophiyaa keessa seenee dhugaa siin jedha firoota kiyya warra shiinidha moo maalidha kun hundi? Nu bichaa seetti fakkaate ana engadda na qabeetu jechuudha harna dhiise. Dhibeen kun anarraa kara isheetti darbe ilaalata. Ani calliseetan jechuudha kiniini taayifoodii bitadheetu nan liqimsee qalii lama har'a kinuu fayyee chimboda kara isheetti gaddeebi. Naa qofaallee na qabee ani shaayii adda addaa zinjibila adda addaatti fayyadamaa ta'ucha akkana godhee ishee irratti immoo dhiibbaa guddaa uumaa jira. Kanaafuu anatu itti gaafatame jechuudha wanna kana. Maaloo du'aa godha. Du'aa godhaa fi waaqa kadhadhaa fi firoota kiyyaa. Akkaataa na dhukkubullee hin beeku. Dugdara dhukkuba. Luka mataadha. Bakka nafni kiyya madaadha. Dhukkubni hin jiru. Inaan na jibbisiisa. Nyaadhi yoo nyaanne dhibeetu si qaba maal taate sila? Kana caala maal na qaba? Akkoo kana caala kun akka jamana sii kennu waan shorbaa kana dhuguu qabda. Shorbaa foonatti be. Kan lafeeti. Qola. Gosa akka ta'u dhugde saggaara si fillee. Egaa isin firoota kiyyaa bakkuma jirtanitti akka du'aa gootanii fi warreen
nu jaalatan warreen italem jaalatan warreen ana jaalatan sinundu italem rabbi siyaa fayyisu italem rabbi siyaa fayyisu jedhaati waaqa kadhadhaayi akkam sin jedha jechuu barbaadetanii wanta jiru jechuudha yaa hin beektanii processii daa'ima eessatti baddanii nun jechaa jirtanii wanta jiru immoo nu illee isitti muu qabna miidiyaa irraa baduu hin qabnu wanta jiru isitti muu qabna wanta isin jalaan dhoksinu hin jiru wanti dhoksamu hin jira wanti dhoksamu hin jira kun immoo wanta dhoksamu miti namni ilmi namaa hin dhukkuba hin fayya waan ta'eef so kanarra waan jirtuu fi firoota kiyya mee baay'een isin jaaladhaa horaa bulaayi egaa shorba gaariin hojjedhee fi jaalatteeti shorba Malu benar, minan berbadu, minan nanti miawan jual, miaw si jamnya. Enggak wanna nih hujat dulu jechuudha. Alatti badee jira sin jedha firoota kiyya. Eto bakka anyways nagaan hajat ini wanna jiru. Nagaan na ta'adha. Baay'een sin jaaladha. Garuu arra bakka ifa mana godhas hin dandeenye. Masaan dandeenye. Asii dhukkubate? Amma maal Masaan dhukkuba. Asti. Anyways firoota kiyya akka kana du'aa bakka jirtanitti waaqa kadhadhaayi akkasumas immoo du'aa nu godhaayi wanta namni isin jedhu kana baay'een isin jaaladhaa horaa bulaayi kabajamtoota kiyya hordoftoota kiyya nagaan naa jedhaayi ciao. Jirra jirtanii akkam bultan fayyaa jirtanii firoota kiyyaa jirra galanii waaqa hagayu amma bar'ee jira galgala akkam mee italem akkam jirtii fayyaa jirtii fayyitee jirtii warri naan jettan immoo akkuma argaa jirtan firoota kiyyaa ganamaan nyaata nyaachiseetan jira wanta ho'aallee dhubaasee jira amma uumaa naan jettuu mee karee italemirti haa gurru. Anyways, firoota kiyya mee karee italemirti haa gurru nagaan bullee jirra isheen nagaan naa bultee jirti galannoo waaqa hagayu umaan jettu kaleecharra jechuudha. Kaleecha dhugaan akkuma argaa jirtan viidiyoo baay'ee nama rakkisa. Sammuun illee baay'ee ishee dhukkube tureyyuu qaamni ishee hunduu baay'ee dhukkube tureyyuu amma sosochiin daa'imaa illee jechuudha kaabaa gara dhiyaate dhiyaa gara indeemaa jira umaan jennu baay'ee gammadee jira. Anyways, mee karee italemirti haa gurru gwaadaa jirti mee nagaan jedha. Egaa itootiya bareedduu jirtaa mee akkam nagaan haa bultee jirtaa? Egaa dhagalata rabbii. Fayyitee jirta moo akka kaamee maaltu sitti dhaga'amaa jiraam? Kaleessa irraa na wayyaa xiqqoo. Arra mataas xiqqoo amma ganama waan ta'eef natti fakkaata xiqqoo amma nagaadha. Rafeetan bulle. Qufaa bichaatu sirra jiraam. Qufaa kana maalidha? Wanta ho'aa. Isa fudhachuu. Wanta ho'aadhaan nagaataatii shaayii adda addaa danfisuudhaaf qashirii adda addaa danfisuudhaan akkasumas immoo shorba adda addaa kinoo dhubaasatan jira dafaa qanaa jechaa jirra yoo akkuma argaa jirtanii mee wanta jiru immoo haga dhumaatti waliin ilaalla ni jalaa gurraachuuftee jirta bareedduuti. Anyways firoonni kiyya miidiyaadhaan amma nu ilaalaa jiran hunduu du'aa isiif godha waan ta'eef omaa abdii kutachuun qabdu bareeddu. Anillee si cinaa jira immoo jechuudha akka wattaadara. Waan ta'u bakka amma kaleessa irraa mana wayyaa garuu kaleessa waan hunduudhaatti fakkaate. Ati anatu fakkaanne kaleessa. Anatu si fuuldura du'a malee ati maa hinduutu yoomiyyuu kana beekuu qabdu. Qallaaliin boonyee kaleessa. Kanaaf sin jedhaa. Hordoftoota didaatiif italem kinoo akkuma argaa jirtan omaan jettu kaleessa amma kan irra jiru qufaa bichaadha isa kan immoo akka fayyaa taate dhugaa dubbachuudha Itoophiyaa mara namoonni yeroo ammaa kana jiru Itoophiyaa maratu dhukkubamaa jira jechuudha. Lukaanuma qabu kana qufaa
Qufameen luka nama qaba. Malu wandi kun maalidha? Ibe corona ta'uu corona. Aara corona jiru. Sagaleen isaa asitti yaamamu. Nurra humna qabu inni. Humna qabu garuu. Bakka Itoophiyaa keessa zinjibila hin cafacafuudha shunkurtii walitti makanitoo shaayii laffisanii dhuguudha. Homaa hin fayyitaa rakkoon qabu. Anyways firoota kiyya akkuma argaa jirtan kana wanta jiru kinoo maaliif baddan warri naan jettan xiqqoo italem waan jalaa dhukkubdee fi kana wanti ani isin jalaa dhoksin jiru baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakkuma jirtanitti isin hunduudu ayii godhaa fi italem hin fayyiti yoo fayyitee immoo fuula walama jechuudha cululuqxeetoo jechuudha fayyinee jirra baga gammaddan du'aayin keessan ga'ee jira saloonni keessan waaqa fuuldura ga'ee jira isinin jedha waaqni nu dhagaa jira waaqaf galanna haa ga'u isinin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja firoota kiyya horaa bulaay nagaan naa jedha.